Kanguya bicara nambadu Cise ka uwa Indo nikae Ule kapson kenya Sunggulo pun darbe Sarah ilma nama Jalkabaf Tumasa Sagale keta nawe Alkan cisa labin Wanu makiyadut Aja ibame namato Kena godan Amboko ya gotako Amboga fatisi ya got Aragara Walidopana Porno maga Pitana Idamane Garalafne bulu Kenya Jole sawa Meri nadawa Jole wallo Jabada malu Gojam matakal Jena ketakal Jole bore Akam godare Jole matu Rinna dabantu Yana kesa Yujajna besa Hagayya soddoma bara 1996 Oromoon goota jabaa tokko of biraatii dhabe. Utuu itti raabu wambiin akka bakka Utuu itti raabu rasaasni akka bakka Wabuuki wabooka afaan morka Isa keessa deemaa hin sodaanne takka Utuu itti raabu rasaasni akka bakka Isa keessa deemaa hin sodaanne takka Weellisaa Eebbisaa Addunyaa ashama akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 dhaloonni bara baraan seenaa Eebbisaa Addunyaa fi Hacaaluu Hundeessaa akkanumallee gootota falmataa mirga namummaa Oromiyaa fi Oromoof qabsaa turan gonkumaan dagatu guyyaa har'aas seenaa Eebbisaa Addunyaa waggaa 24 booddee hagayya 30 bara 2020 kunoo isiniin jedha Eebbisaa Ana falmataa gadaa boonsaa sinabaa gada Yoromoo tokko dheedhiin isaa bakee bada Ana falmataa gadaa boonsaa sinabaa gada Yoromoo tokko dheedhiin isaa bakee bada Ollaan kee bilisoomte alaabaa ishee dhaabbatte Addes mirkaneeffachuu akkamitti dagatte Ana falmataa gadaa boonsaa sinabaa gada Yoromoo tokko kunoo isiniin jedha Eebbisaa Addunyaa weellisaa jabaa akkanumallee qabsaa fi mataa mirga namummaa saba Oromoo ture. Seenaa isaa keessatti kan inni uummata Oromoo biratti ittiin beekamu keessaa tokko walleessaa kan gootummaa faarsuu fi deeggarsa olaanaa adda bilisummaa Oromoof yookiin dhaabbata Oromoon reesaa akka ofiin murteeffatuuf bu'uureffameef taasisaa turenidha. Eebbisaan kan dhalate naannoo Oromiyaa godina Qeellam Wallaggaa magaalaa Dambidolloo keessatti yeroo ta'u maatii isaafillee ilma hangafaa yoo ta'u bolaawwan dhiiraa 2 fi durba 3 qaba ture. Eebbisaan uumama isaan nama kennaa addaa qabuu fi hawaasa keessa jiraatu keessatti dargaggeessa kabajamaas turedha. Umuriin isaas akkuma barnootaaf ga'een mana barumsaa seenee barnoota isaa sadarkaa tokkoffaa mana barumsaa Oliiqaa Dingilitti barachuun kan sadarkaa lammaffaa immoo godinuma Qeellam Wallaggaa keessatti baratee xumure. Qormaata biyyoolessaa fudhatee waan darbee tureef yuunivarsiitii seeneellee barachuudhaaf qophaa'aa ture. Haa ta'uutii bara 1991 akka lakkoofsa Awurooppaatti otuu Eebbisaan ramaddii yuunivarsiitii eeggachaati jiru humnoonni ABO Abuut yookiin TPLF fi adda waa'iin mootummaa dargii kufanii baruma sana magaalaa Eebbisaan Addunyaa keessa jiraatu magaalaa Dambidolloo keessatti addi bilisummaa Oromoo buufata waraanaa guddaa tokko dhaabbatee yeroo sanatti Eebbisaan haalli jireenya uummata Oromoo gabrummaa keessatti kufee kan jiru ta'uusaa waan hubatee jiruuf akkanumallee barbaachisummaa Oromoon reesaa ofiin murteeffachuu qabutti waan amaneef deemee adda bilisummaa Isaan jalqaba irratti akka dabballeetti kan leenji'e yoo ta'u erga adda bilisummaa Oromootti dabalamee dhaabicha keessatti dandeettii addaa waan argisiiseef buufata adda bilisummaa Oromoo kan Dambidolloo keessatti leenjisaa dabballootaa ta'ee muudame. Bisaan yerooma sanatti dandeettii waraanaa qofa osoo hin taane dandeettii muuziqaas gahaa qaba ture. Kana malees dandeettii meeshaa muuziqaa garaa garaa taphachuu. Sababa kanaafis hawwisoo
adda bilisummaa Oromootti makamee aadaa wallee fi eenyummaa Oromoo mul'isu irratti gahee guddaa taphate. Bara 1991 fi bara 1992 akka lakkoofsa Awurooppaatti Oromiyaa keessa godinoota adda addaa keessa socho'uun weelluusaan qabsaa'otatti haamilee horaa warraaqsaan hawaasa dammaqsaa weellisaati ture. Sirboonni isaa sirboota aadaa yoo ta'an gaan isaanii kan warraaqsa Oromoo yookiin rivoluushinii kakaasan turanii. Bisaan sirboota isaatiin hacuuccaa uummata Oromoo irra ga'u kan ifatti baasee weellisu yoo ta'u, karaa ittiin uummanni Oromoo mirga isaaf gaafatu haala ittiin falmatus ni barsiisa ture. Jabaadhaa malee ijoollee arsii labsa dabarsii ijoollee jimmaa nongolee deemaa ijoollee argee jajjaboon argee ijoolleen lagga jajjabaa daagaa ijoollee guutii jaba. Yaa afuuftuu maal fokkorrii biyya baasaaf of kenna korri. Kanama dhuunfaatti lisaan artistii Eebbisaa Addunyaa akkuma obboleessa isaa Haacaaluu Hundeessaa nama garaa laafessaa fi nama dhabe gargaaruu deeggaruudhaaf nama booddeetti hin jenne nama addaa ture. Haa ta'u malee erga addi bilisummaa Oromoo biyya keessaa ba'ee gaggeessitoonni isaa biyyaa baqatanii ABO'n sochii isaa biyya keessatti bifa dhoksaadhaan eegalee bisaan garuu karaa walleessaan meenya mootummaan Itoophiyaa uummata Oromoo irraan ga'u sirbuun manni gabroonfataa akka finciluuf kakaasuu hin dhiisne. Eebbisaan baay'ee nama ija jabeessaa fi akkanumallee sodaa tokkollee kan hin qabnee fi hojii shororkeessummaa mootummaa Itoophiyaa uummata Oromoo irraan ga'u balaaleffachuurraa sekendii tokkoof duuba jedhee hin beeku. Kaayyoo isaatiif wareeree bosona keessa jooree beelaa deebuun jabaatee ummata dammastitee. Beelaa deebootee waan nyaatoo dhaabee kanneen raanfatu waan keessa darbee. Deeggarsaa fi jaalala waraana bilisummaa Oromootiif qabus amma dhumaatti wallee fi gootummaa isaan agarsiisuu jabeesseetti fufe. Sababa Eebbisaan ija jabeessa ta'ee fi faanifatti ajjeechaa fi sarbamuu mirga namummaa mootummaan Itoophiyaa uummata Oromoo irratti raawwatu hadheeffatee balaaleffatuuf sirna garboonfataa yeroo sanaatti Eebbisaan dhibee hamaa fi mataa dhukkubbiitti ta'e. Kanumarraa ka'uun dhiibbaa Eebbisaan gama wallee isaatiin mootummaa irratti dhiibbaa uumuu eegaleen xiyyaafannoo mootummaa keessa akka galu isa taasise. Akka Oromoo Support Group Press Release Number 70 jedhutti nama umuriin ganna 26 kan ta'e hiriyaan Eebbisaa Addunyaa mootummaan akka isaan hordofaa fi to'achaa akka jiru hubate. Yeroo hedduus Eebbisaa Addunyaa bakka waltajjii garaa garaatti kan geessaa tures hiriyaasaa kana ture. Akka gabaasa Oromoo Support Group Press Release Number 40 jedhutti kan onkoloolessa bara 1996 weellisaa sabboonaa Oromoo Eebbisaa Addunyaa fi hiriyaansaa Xannaa Wayyeessaa ergamtuu humna nageenyaa mootummaa Itoophiyaatiin hagayya 30 bara 1990 Dammaqiinsaan eegidiina alagaan kolfa nama ceena. Kan nyaatamee mana hidhaatti kan ba'ee hafe angaara. Meeshaa waraanaa hidhatanii mana isaa cabsanii seenan Eebbisaan mana isaa kan naannoo Shiroo Meedaa lakkoofsa Duwwaa 94 olaanaa 13 ganda Duwwaa 1 jiru keessa jira ture. Manni isaa kun kaaba imbaasii Ameerikaa kan Finfinneetti argamu ture. Namoonni ijaan argan akka dubbatanitti reeffi isaa mana keessaa harkifamee konkolaataa Land Roverii kan lakkoofsa heeyyama mootummaa qabutti fe'amee harkifamu himu. Gaagurree onsee taane bookeen nutti galteeka ilma dabeessaa taane ilmoo dabeessaa taane. Imaanaan si harka jira qeerroo sabaaloli sabaaloli. Imaanaan si harka jira qeerroo sabaaloli. One quote. Like, subscribe.